Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera ani Baqqalaa Toomaati. Itoophiyaan saatalaayitii jalqabaa hawaatti erguun milkoofteetti dargaggeessa hojii kana keessatti jalqabaa kaasee hirmaataa ture dubbisneerra. Piroojeektii jalqabaa Itoophiyaa kanarratti hirmaachuuf jechoota ittiin ibsu hin qabu. Gammachuu daangaa hin qabnedha kan natti dhaga'amu. Hojjettoonni mootummaa godina Qeellam Wallaggaa ajjeechaa baqatanii gara Finfinnee godaanan rakkoof saaxilamaa jirraa jedhu bal'inaan isinitti himna. Waa'ee qabsaa'aa Oromoo Laggasaa Wagii waan maatii irraa iyyaafannes ni dhageessu. Mee garaadhuma keenyatti gaddine malee humtuu baafatee hin gaddine. Wallattuudha. Oonii jira boolchiisa gootu shiftaadhaaf. Oduu gaggabaaboos qixeessineerraa wal duraa duubaan isin biraan geenyaa nu waliin yeroo gaarii. Itoophiyaan guyyaa har'aa saatalaayitii jalqabaa ETRSS-1 jedhamtu hawaatti erguun milkoofteetti. Saatalaayitiin kun deeggarsa maallaqaaf ogummaa mootummaa Chaayinaa irraa argameen buufata saatalaayitii magaalaa guddoo Chaayinaa Beejing irraa kiiloomeetira 400 fagaatee argamurraa furguggifame. Namoota jalqabarraa eegalee hojii kana keessatti hirmaataa turan keessaa tokko kan ta'e Injiinar Dinaawul Zalaalam bilbilaan dubbiseen ture. Maalummaa saatalaayitii ibsuudhaan eegala. Saatalaayitii jechuun objektii yookiin immoo wanta tokko gara hawaatti kan ergamu wanta tokko waan biraarra kan socho'u jechuun objektiin tokko jira. Objektiin biraa immoo isarra naanna'a jechaadha. Hiikkaa kana qabannee saatalaayitiin bakka lamatti qoodama. Inni tokko namtolcheedha. Inni biraan immoo kan uumamaati. Kan namtolchee bakka afuritti qoodama jechaadha. Communication satellite, air observation satellite, kan amma Itoophiyaan gara hawaatti ergitu, global navigation satellite fi research satellite kan jennuun sanadha jechaadha. Amma kan Itoophiyaan ergite akka manaan jette air observation yookiin immoo kadachee ittiin to'annu akka jechuun natti fakkaata. Akkamitti akka faayidaa qabu maal akka hojjetu xiqqoo nu ibsite. Inni tokko qonna ammayyeessuuf gaheen saatalaayitiin kun qabu olaanaadha. Baay'ee fakkeenyaaf lafti naannoo tokko midhaan akkanaa baasuudhaaf hin fayyada. Qabeenya bosonaa yoo fudhattee ilaaltu naannoo akkanaa qabeenya bosonaa hagana ta'uun uwwifameera. Bosona kana keessatti immoo gogiinsi waan jiruuf ibiddi ka'uu waan danda'uuf footoo kaasee kan himudha jechaadha. Inni sadaffaan qabiyyee bishaan lafa Itoophiyaa keessa jiran yookiin immoo galaanota jiran. Fakkeenyaaf hidha guddicha Abbayyaa yoo fudhattee ilaaltu amma gara xumuraarra jira. Hidhi guddichi Abbayyaa kun hagam akka guute yookiin immoo hir'ateera. Wanta isa keessa jiru hundaa kan himudha jechaadha. Inni arfaffaa urban planning yookiin immoo magaalaa ammayyeessuu irratti gaheen inni qabu guddaadha. Fakkeenyaaf osoo mootummaarraa eeyyaman fudhatiin mana ijaaruu dura lafa duwwaa ture amma immoo ijaarameera jedhee waan hundumaa himuu danda'a jechaadha. Akkasumas faalama qilleensaa irratti illee gaheen inni qabu guddaadha jechaadha. Walta'iinsi Chaayinaa fi Itoophiyaa maalidha? Gahee akkamii bahaa turte? Itoophiyaan maal hojjette? Chaayinaan maal hojjette waan jedhu kanatu nu himte. Haala lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokko gara biyya Chaayinaa deemuudhaan injiinaroonni Itoophiyaa achi beekumsaa fi muuxannoo saatalaayitiin maal akka ta'e akkamitti akka hojjetamu qaama akkamii akka qabaatu faayidaa akkamii akka qabaatu kana hundumaa muuxannoo gama warra Chaayinaarraa yookiin immoo injiinaroota Chaayinaarraa hojjechuun gaheen biyya Itoophiyaatti qabus muuxannoo isaanirraa fudhachuun gara biyya Itoophiyaatti deebi'an jechaadha. Inni lammaffaa piraaktikaalii saatalaayitii kana akkamitti gara hawaatti erginee faayidaa ishee irraa argachuu dandeenya muuxannoo arganneerra jechaadha. Saatalaayitii kana gara hawaatti yeroo arginu sirriitti kontirool goonee yookiin immoo to'annee waan irraa barbaannu argachuudhaa qabna. Kanaaf kan nuuf oolu saatalaayit kontirool isteeshin kan jedhamu Entoto irratti kan dhaabame jira. Tiimii sana keessa jira. Instaaleeshinii giraawuнд isteeshinii Entoto irratti hojjetame sana irratti injiinaroonni Itoophiyaa taphatan olaanaadha jechaadha. Akkasumas biyyoonni lamaan haga dhuma miishiniin kun piroojeektiin kun haga guyyaa har'aatti kan ture baay'ee olaanaadha biyyoota lamaan gidduu kan ture jechaadha. Baay'ee galatoomi. Gaaffii gosa xumuraatiin wanti kun seena qabeessadha. Yeroo jalqabaatiif seenaa Itoophiyaa keessatti kan raawwate qaama tiimii kanaa ta'uun miira akkamii sitti uume fi maalii qaba kun? Jechuma ittiin ibsulleen qabu. Maaliif hojjette tiimii kana keessatti ani saba koo bakka bu'ee anuma bichaadha kan jiru saba koo bakka bu'ee. Saba koo bakka bu'ee piroojeektii jalqabaa Itoophiyaa kanarratti hirmaachuuf jechoota ittiin ibsu hin qabu. Gammachuu daangaa
daangaa hin qabnedha kan natti dhaga'amu. Gara fuulduraatti kanaa olitti hojii gaarii hojii boonsaa akkan hojjechuuf bu'uura naa ta'eera jedhee nabdadha bakki. Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Teekinooloojii Itoophiyaatti qorataaf to'ataa saatalaayitii Injiinar Diinaawol Zalaalam ture kan dhageessan dhaggeeffattoota keenya. Afrikaa keessaa biyyoonni 11 walumaa galatti saatalaayitiiwwan 41 hawaarraa qabu. Hojjettoonni mootummaa godina Qeellam Wallaggaa lakkoofsaan 20 ta'an ajjeechaa baqatanii gara Finfinnee godaanan mootummaan deeggarsa nuuf godhu waan dideef rakkoof saaxilamaa jirra jechuun BBC'tti himani. Hidhattoota bosona jiraniin tarkaanfiin irratti haa fudhatamu jedhamee maqaan keenya marsaalee hawaasaa irratti maxxanfamee jennaan baqannee jedhu hojjettoota kanneen keessaa tokko ta'an maqaan isaanii nageenya isaaniif jecha akka hin dhahamne kan nu gaafatan. Nama akkasii hojii akkasii hojjetaa waan ta'eef tarkaanfii irratti fudhatamu jiraachuu dirdirii keenya baasanii jechuudha. Yoo dirdirii keenya baasan kana keessatti jiraachuudhaan namootni fuuldura jiran rukutamanii du'aa jira waan ta'eef mootummaan isaaniis fala biraa waan hin laalleef nuti hojii keenya gallakkisuuf yoo ta'u hundi dirqamantu ta'ee jira jechuudha. Ergiban kun jedhamee nu ammoo xinnaate ji'a Afriif ji'a 5 keessa jira jechuudha naannoo keenya gallakkisnee biyya hojii keessa hojjedhaa malee fala tokko illee xiriirlaan waan goonu hin qabnu jiran akka ittiin bakkeetti galmadanii jiru. Dhiqaaya akkasiitiin baarandaana itti qubnee jira roobmaan kun amma har'a mana keenya biratti har'a ganama poolisii tokko dhufanii ajjeesan kana iddoo sanatti deebinee hojjechuun carraa akkasiin nuuf hin jiru qaruma. Godinuma kana aanaa Sayyoorraa hojii mootummaa dhiisee Finfinneetti baqachuu kahimu namni kabiraa aanaa fi godinarraa xalayaan deeggarsaa barreeffamuuf illee mootummaa naannoof dhaaba naannoo bulchaa jirurraa deeggarsa argachaa hin jirru jedha. Rakkoo nageenya godina irraa qabatama mootummaanis beeku waan godina isaa jiru lubbuu namaa badaa jiru kana mootummaan beeka dhaabee inni godina keessatti akka mootummaa bakka bu'ee jirus xalayaa deeggarsaa nu kenneera. Yeroo asitti dhufnee immoo waajjira dhaabaatti waajjira keessumaa mootummaa naannoo Oromiyaatti immoo ol dabarsanii rakkoo fi dhaggeeffachuun barbaadan karaa wanta dhimmaa namaa jala gugguudhaa jiran yeroo nama 15 amma nama 20 ta'an nama jiru kun immoo maatii of jalaa qabu geessa mee qabu barataan barumsa addaan godhee nu duukaa yaa'ee jiru kun rakkoo baay'ee dhiibbaa guddaan nurra ga'ee jira. Hoogganaan Biiroo Pabliik Sarvisii fi Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa hojjettoota rakkoo akkanaa qaban gargaaruuf qajeelfamni haaraan bahuu himu. Hojjettoota hunda keessummeessuu dhabuun garuu rakkoo baajetaa ta'uu danda'a jedhu. Bizuu warqa olaanaa ture ka dubbise. Namoota rakkoon nageenyaa isaanirra qaqqabee lubbuu fi qaama isaarra rakkoon qaqqabuu danda'u biiroon bulchiisaaf nageenyaa biiroo keenyaaf yeroo barreessu nama baay'ee lakkoofsaan guddaa ta'e seektaroota sadarkaa naannoo irratti jijjiirran taasifameera. Magaalota naannoo Finfinnee jiran irratti jijjiirran taasifameera. Garuu amma yaa'u namoonni komii dhiyeessanii meebii manneen hojii bajata dhabuurraa kan ka'e ta'uu danda'a jedheen amana malee seera keessas keenyee jirra. Qajeelfama qaxarriif jijjiirraa keessas keenyee jirra. Haala addaatiin adoolessa 25 immoo sarkulaarii illee dabarsinee jirra. Namni rakkoodhaaf saaxilamuu danda'u yoo jiraate deeggarsa taasifamuuf kan jedhu jecha. Kan isaan komatan tokko immoo godinaan Qeellam Wallaggaarra nama hin simatinaa jedhamee akka biiroolee irratti himame fakkaata. Addatti godina keenya namni simatu hin jiru kan jedhu. Nama iddoo dhalootaatti godinaan aanaadhaan adda qooduun sadarkaa naannootti hamma ammaatti qabatamaan waan na mudatee fi hojiidha jedhamee kan biiroo dhufe hamma ammaatti hin jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa BBC Afaan Oromoo hordofaatti oduuwwan gaggabaabaa waliin immoo Andaraartuu Amelooti. Dhaabbanni Waaltaa hojjettoota isaa 4 hojiirraa dhoorguu beeksise. Waaltaan torbaan darbe fuula Feesbuukii dhaabbatichaa irratti waa'ee pirezidaantiitti aanaa naannoo Tigraay wanti gabaafame dogongora ta'uu ibsuun dhiifama gaafatee ture. Qabeenyi mootummaa seeraan ala hatame keessaa birrii miliyoona 50 ol deebisiifame. Malaamaltummaa walii wal qabate qabeenyi seeraan ala hatamee ture keessaa birrii miliyoona 50 ol gara mootummaatti deebisiifamuu abbaan alangaa waliigalaa ibseera. Wixineen seera ragaa sobaa fi haasaa jibbiinsaa bilisummaan dubbachuu balaarra buusa jedhame. Wixineen seeraa waa'ee ragaa sobaa fi haasaa jibbiinsaa ibsachuun mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbitti qajeele irra deebi'ee akka ilaalamuuf Human Rights Watch hubachiiseera. Manni murtii Beeljeem Profeesar Lammii Rwaandaa ganna 74 irratti himannaa bane. Profeesarichis duguggaa sanyii bara 1994 raawwatameen ajjechaa 9 akka raawwatamuuf ajajetta jechuun himatamaa ta'eera. Baayookeemistiin yaalii saayinsii hojjechuun dorgommii miidhaginaa mo'atte.
Kaamil Shaayir dubartoota 50 mo'achuudhaan kamisa kaleessaa gonfoo mataatti kan keeyyatti oduuwwan harkaa qabu isaan kanneen turan. Oduu gaggabaaboo kan nu biraan geessee daraartu turte nan galateeffadha. Kaayitaa nuti yoon cehu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa hoogganaa akka ture Laggasaa Wagii waggaa 11 dura bakka adda durummaan keessa socho'aa ture godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti ajjeefame. Laggasaa Wagii abbaa ijoollee 3 yoo ta'u maatiin isaa wayitaa ammaa Noorwee jiraatu. Waa'ee isaa fi haala maatiin isaa irra jiran iyyaafanneerra ka dubbise ammayyuu taanaati Hamzaa Hussein akka taanutti qindeesseera. Bara 1960 abbaa isaa obbo Wagii Meettaa fi haadha isaa aadde Buzunash Ayyaanaa irraa godina Shawaa Lixaa aanaa Shinoo ganda Kuyyuu Giccii keessatti dhalate. Barnoota sadarkaa jalqabaa bakkuma dhaloota isaatti barate. Sadarkaa lammaffaa garuu Finfinneetti barate. Booda haalli gaafa itti cimu addaan kute bara 1975 keessa barnoota makaanikummaa baratee hojii eegale. Ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Laggasaa Wagii gara qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu isaatiin dura hojii daldalaa bahaa Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaa fi achiis gara Oromiyaa imaluun hojjechaa ture. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1987 Laggasaa waliin maatii ijaarrachuu ka himan haati warraa isaa aadde Wayinisheet Geetahuun ijoollee durbaa 3 akka waliin horan dubbatu. Bara 1990 erga qabsoof ba'ee as hin deebine jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1982 ji'a muddee keessa manaa ba'e. Gara Wallaggaatti daldala wayii jalqabee waan tureef isaaf akka waan deemetti nutti himee ba'e. Manaa ba'ee ji'a 2 booda xalayaa akka qabsootti makame ibsu naaf erge. Sa'aatii harka isaa waliin naaf erge. Xalayaan sun hanga yeroo dhiyootti narka ture. Waggaa dheeraaf walqunnamtiin Laggasaa waliin qaban adda cite ijoollee guddisuu fi sakatta'iinsa humna poolisiitiin gidiraa argaa turuu isaanii ka dubbatan aadde Wayinisheet waggaa 16 booda wanti nuyi hin eegne dhalate jedhan dhaamsa Laggasaa Wagii bilbilaan. Waggaa 16 booda yeroo fi haala nuti hin eegne keessatti bilbila nuuf bilbile. Baay'ee gammanne. Ijoollee aadaa Oromoo barsiisee guddisee ijoollee kiyya uummata Oromootti imaanaa kenneera naan jedhaa ture. Intalli Laggasaa Wagii isheen hangafaa haati umurii waggaa 33 bilisummaan hacuuccaa hawaasa keessaa fi mana barumsaatti irra ga'aa ture akkanaan ibsiti. Mana barumsaatti abbaan kee shiftaadha naan jedhu. Yeroo ta'e wayii afaan Oromoo barachuuf mana barumsaatti galmuuf. Yeroo kana haalli baay'ee natti cimee ture. Mana barumsaa dhaquunis na jibbisiise. Bilisummaa dhabne. Isa jireenyi nu qoruu irratti qormaata dabalataa natti ta'e. Laggasaa Wagii waggaa 11 dura bara 2008 adamsa waraana mootummaatiin bakka yeroo sanaaf riphee itti guggatee ture. Harka qonnaan bulaatti ajjeefamuusaa miidiyaan biyya keessaa ajjeefamuusaa ilaalchisuun wayita dookumentarii hojjetan ibsanii turan. Laggasaa Wagii obboloota dhiiraa 4 fi obboleettii tokko ka qabu yoo ta'u obboleessi isaa obbo Baqqalaa Wagii Laggasaan ijoollummaa isaarraa kaasee hanga waan yaade bakkaan ga'utti cichee nama hojjetudha jedhan. Kontirbaanduma deemaa oduma deemu achumaan garagaree immoo gara Wallaggaatti gaddar. Illikiisaa waan galfatan tole jedheen garagaru waan ofii galfatan bootaa hanga'u malee jedheeti. Waa'ee dhuma biyyattii tanaa jecha hin quuqqamaatirritti daa'imuma isaatiin. Du'uu isaa akkuma nama kaanii TV irraa dhageenye ka jedhan obbo Baqqalaa Wagii reeffa isaallee seeraan boonyee awwaallachuu dhabuun ammallee nu quuqa jedhan. Garaadhuma keermetti gaddine malee humtuu baafatee hin gaddine. Wallachuu dhabu. Oonii gidha boochisa gootu shiftaadha sitti. Maatiin Laggasaa Wagii bilisummaa dhabuun karaa Keenyaa biyya Noorweey seenanii achi jiraataa jiru. Gadda taa'uu waan dhorkamneef erga Keeniyaa gallee boo'icha teenyee jiru aadde Wayinisheet. Erga inni deemee bilisummaa hin qabnu turre. Jireenya hawaasummaa keessaas qollifatamnee turre. Wayita inni du'ellee boo'icha hin teenye. Keeniyaa erga seennee booda boonyee hirmii tufanne. Ollaan akka shiftaatti isa fudhatu ture. Kanarraan kan ka'e an gammadee jiraachaa hin turre. Wayita abbaa fi haati isaa turanitti gaafa rooroon nutti hammaatu ijoollee qabadhee gara isaaniin deeman ture. Boodarra isaanis yaada isaatiin utuma dhiphatanii wal duraa duuba boqotan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala har'aa asumarratti goolabuudhaaf deemna. Maayikel Arteetaa leenjisaa haaraa Arsenaal ta'uudhaan muudameera. Taphataa sarara jidduu Arsenaal ka ture Maayikel Arteetaan Arsenaal waliin kontiraata waggaa 6 mallatteesse. Oduu kanaa fi kanneen biroo marsariitii keenya BBC Afaan Oromoo akkasumas fuula Feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo irraa argachuu dandeessu. Sagantaa har'aa ka qopheesse Hamzaa Huseenii kan isiniif dhiyeesse immoo ani Baqqalaa Toomaatii. Dilbataaf sanbata gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa.